Sirni awwalchaa hoggantoota biyyaa hogganaa paartii mormituu duraanii Railaa Odingaaf geggeefamaa jira. Lammileen Keeniyaa kumaatamaan lakkaawaman sirna awwalchaa kan irratti hirmaachuu fi istaadiyeemii biyyaalessaa keessatti walitti qabamanii jiru. Reeffi Railaa kalee Indiyaa irraa dhufe. Pireezidantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto fi pireezidantii duraanii Uhuruu Kenyaata dabalatee lammiileen Keeniyaa kumaatamaan lakkaawaman reeffisa simachuu fi garbuufa xiyyaara deeman. Baay'inni uummataa simannaa kabajaa Raayilaan Ruutoof godhuu barbaade addaan kuti. Uummanni buufata xiyyaara humnaan seenuun naga booressanii buufatni xiyyaarichaa saatti 2 fi hojii dhaabe. Kanumaaf reeffis la paarlaamaa geeffamuuf ture jiddugal ispoortii idil addunyaa mooyaa geeffamuu murtaa'e. Raayilaan nam garmalees jaalate du'aan qabuu fi Naayiroobiin dhaabamte turte. Namoonni miilaan kiiloomeetira 32 buufata xiyyaara irraa ag istaadiyeemii Kasaraanii deeman. Haa ta'u malee achitti waan hamtuutu uumame. Uummanni naannoo VIP bakka reeffi Raayilaa qophaa'aa ture humnaan seenuu barbaannan jeequmsi ka'e. Namoonni gaddaaf dhufanii poolisii walitti buunanii yoo xiqqaate namoonni 3 lubbuu dhaban. Taatee kan hordofee sirna awwaalchaa geggeeffamaa jiru irratti jeequmsi akka hin uumamnee fi humnooti nageenyaa kumaatamaan lakkaawaman bobbaafamanii jiru. Humna waraana dabalatee humnoonni nageenyaa 10,000 ta'an nagaa eeguu fi gara istaadiyeemii fi naannoo isiitti bobbaafamanii jiru. Namoota ganamsaa lamaatti dhufan malee kanneen turan istaadiyeemii akka hin seenne dhorkamanii turan. Kanneen turanii dhufan agsaa sagalee akka eegan gaafataman. Gumaachinni haaromsa heeraa fi dimokiraasii biyyattii keessa qabuu fi reeffi isaa daawwii uummataa fi paarlaamaa kaa'amuu barbaadu lammiileen biyyattii. Haa ta'u malee bakkichi baay'ee namootaa fi dhiphaa jedhu. Kanaaf qondaaltota mootummaa, maatii fi namoonni filataman qofti ganam kanaa paarlaamaatti reeffi isa daawwatan. Raayilaan Keeniyaa qofa don taane Afrikaa keessatti waan hedduu yaadatama. Isanoo maaliin yaadattu? Koomenti jalaa nuu barreessaa. Aadaa saba Raayilaan irraa dhufu keessatti reeffi yeroo dheeraaf tursiifama. Haa ta'u malee fedhii isa kabajuun Raayilaan sanbata kana awwaalama.